Ashama jira jirtanii kabajamtoota hordoftoota Lidaa Tube egaa har'a meeshaa ajaa'ibatan isinii fidee dhufee jira. Meeshaa dijitaalii maashinii daabootan isinii fidee dhufee jira. Isin hunduu waa'ee maashina kanaa sirriitti beekuu yoo barbaaddan viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaan isin jira kabajamtoota keenya. Meeshaa ajaa'ibaati, single face qoxaadhaan hojjeta, single faceidha. Al tokkoon karnaannoo daabboo dhibbaa ol oomishuu hin danda'a waan ta'eef information isaa gadi fageenyaan ilaalaan isin jira. Horaa bulaa karaa viidiyootti haa warra kabajamtoota keenya. Hello, akkam jirtan hordoftoota Lidaa Tube kan biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan yeroo maraa akkuma isin jedhu jaalalli keenyaaf nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti yeroo maraasa bira haa gahu. Har'a qophii addaatan isin fidee dhufee kabajamtoota keenya wanta nama fayyadu naal baata YouTube kan viidiyoo kan akkuma agartan namni biraa itti fayyadamu waan ta'eef sheerii godhaa uummata biraatii fi egaa warreen biyya Arabaa dubartoota biyya Arabaa jirtan jechuudha. Callistanii qarshii keessan akkaawuntii keessan keessa amma godhattan dhiifama. Egaa maashinni kun maashina daabbotii single faceidhaan hojjetaa. Isin hunduu bitachuu hin dandeechanii. Maashina kana viidiyoo itti aanu irratti isinitti agarsiisaa. Gadi fageenyaan ilaalati keessi keessan yoo barbaade jechuudha. Duwwaa 920 haluunaan jedhaa WhatsAppidhaanii isinifan bitaa. Kara naannoo ayyarxeenaa jira waan ta'eefu isinii bituu nan danda'a. Duwwaa 920 Duwwaa 920 haluunaan jedhaa isinifan bitaa. Maashinii kan haga dhumaatti viidiyoodhaan ilaalaa. Maashinii ajaa'ibaati. Al tokkoon kara naannoo daabboo 70-80 kana baasuu hin danda'a. Baay'ee baasa jechuudha. Sanii ol baasaa. Maashina ajaa'ibaati. Dijitaalidha. Waastinnaa qaba. Kabajamtoota keenya ammallee maalan isin jedhaa. Meeshaa kana bitachuu yoo barbaaddan isin hunduu lakkoofsa bilbila kiyyaan duwwaa 920 egaa naaf bilbiluu hin dandeessanii bakkuma jirtanitti isiniif fiduu nan danda'a. Isa kana jechuu barbaaditanii gaaffii biraa yoo qabaattan karaa WhatsApp yookaan Telegram imootiin haluunaan jechuudhaan gaaffii keessan isin qar jedhisan na gaafachuu hin dandeessanii. Dijitaala maashina akkuma argaa jirtan dijitaalidha. Yoo barbaaddan baadiyyaa keessatti illee hojjechuu hin dandeessan. Sababni isaatis jenereetarri yoo jiraate jenereetaraan hojjechuu hin dandeessan waan ta'eef baay'ee nama hawwataa waan ta'eef kabajamtoota keenya asan hunduu bitachuu hin dandeessan jechuu barbaade.